شي ولي قال لي الرا تاتو ريسيتينا ارجع شي ريسيتينا برباج سوان تيجي ريسيتينا فرقي تمرتنا سيبريدا برسافا كسر رجالا دايتون دبا نمالي امنونا نمانا جرتنا بريرين نمانا غارو جرمتي harkaan isaan ga'urra ati dirree xiyaaraa tartee gara xiyaaratti yoo tarteef qofa karan dabarsuu fi qabu jechuudha. Ilaalbaat al tokko beektaa duubatti nama deebisalla. Waan akkasiin uumamaa al tokko jechuudha. Innaamoo ati yoomitti qophooftudha yaani viizaan ba'eeraa isheen wanti korratti dabarsii ka'iitoo natu dabarsaafi. Tole dhiisi kan isaanii kan amma seergi kana dhiisa kawantiin gosa bira jiramtee nat dabarsaafi. بريت أنا كلتي أنا اتخذني تمو نمت اتخذني تمو رجعني اتخذني ونس إنجلين تكتي في دودي أشوف أنا أو سبر الدين ترى ما ميك أسرانيات تنانجران كم أدبلا ما في دقدما إنن ثم تكتي مرتسنا في ديركو هنك أبو أني سرام بو أنا مجدو بريت أنا كلتي أنا اتخذني تمو نمت اتخذني تمو رجعني اتخذني ونس وأنا في دين سمية أمبو سمية أمبو إيه سمية أمبو هجر ها أمير هجر سمية أمبو رجاجي إيه سمية يا في ذات هجرته إسينو كايرو كوتو سين هاجتو أتو هاين ديما جتو ولي قلانو برين إرقامي كران في كنو دغاسي فكاتي أتونو هاجتوني ولي قلت رجيتني بري كما ربا لما أفرتما بافته إيه في ذات هجمت تكتين سيمورا مالي فقط أجفت أسرة ديبي كافنا أستاذ سنة ولتنا فيدو كايرو أفتاتي سيفان وجدايت سومي أكم تأسلا ويرو منان هو أكمتي مويرو ميتا سيفيزا وجدارتا مالي دانا نوجد كوي غرومو أكنمني سنشاواني أني اللي رجالا فكاينا مال جتان غافني كاغولمتي akka ustaanni sun booda illee rakata sitti godhee biyya keessatti singanneeti biyya keessatti akka rakkanne anillee akka waan waraqata si hojjedhutti sagalee ragaa lafa siifan kaa siifan ergaati illee ragaa lafa kaayyadhu ragaa maal jettee lafa kaayatta maal jettee rikoordinaa qabdaa baqqaan kaayiroo afeeraa kaayiroo hin dhufu jedhiyetti hayyee jedhee ka'ee eddanni kaa godhame sumayyaa birrii kun deebisi kan jedheen birrii maalin si deebisa kuno akkana itti miti ennaa sana si kadhadhee dadhabee hin diddee miti naan jette Sumayya akkana walii galteen keenya akkana walii galteen hiriyaa duramaaf akkasnaan jetteen jedheen tayyib edda akkasnaan jettee fidi biizaa hojjette fidi tikkeettiin jedheen tikkeetti fiduu didde achumaaniin hawwasa birdiinitti dhaqee madde meeqa sirraa nyaattee naan jedhan 220 ennaan birrii haga kanayyuu miti kaayiroo dhufuuni meedikaala itteellee sagalee naa qabdanii jira biraan qaba meedikaala birrii 20 baas birrii 20 meedikaalli biizaan birrii 100 tikkeettiin birrii 100 walitti birrii 220 hin jiru jette ishi ragaa fidi kan meedikaala isachuma teessee birrii 20 bitte garuu hin jirodha warra gaafadheen turanii warra kaayiroo keessa jechuudha bara 2025 amma otoo hin taane fidi ragaadhuma tikkeettii murteessana fidi rakkoo hin qabu ani sirraan bu'aan jedhen dura waggaa tokko dura bilbileef jechuudha hin jiru tikkeettiin nan dhabee biizaan nan dhabe yoo isin dandeessanii dhugumatti Galatoo majaza kalau keran hakap dapat tu miti biza duma sana fi tiketi sana fida arka fudati fida kan ada dubinjir. Isak dubat jiddu adal sekote. Gaafinan gaafachuudha jedhe immoo dubbicha akka walitti dhufeenyaatii fi akka waa walii sobuu wayii of keessaa qaba beektaa. Angaruu akka nama kaayiroo ture tokkotti bara sana keessatti namoota hiriyoottan keenya fiduudhaa fi waan tokko godhaa turre. Dura nama kanaaf biizaa hojjechuu nama kanaachas fiduudhaa fi namaasi hojjetu birrii bakka inni amanu sana keenya kaane namni sun dhufee jennaan birriitti kennina. Akka nama kaayiroo keessa beeku tokkotti jechuudha akka nama namaaf hojjetaa tureetti hundi keenya iyyuu beekna. Erga immoo ansila Sumayyaa kanan gaafachuu dhufe ati hoo erga nama biraatiin hojjechiisaa jirta ta'eeti namni siif hojjetu sun immoo dursee birriin fudhatu namni sun erga inni as dhufee kee birrii fudhata maaliif birrii kee kennite erga birrii kennite immoo tikkeettiin ammoos immoo biizaan kaayiroo tikkeettiin dura kutamee keetti natti fakkaata biizaan kan irratti dha'amu akkasii irra caalaa seerri biyya biraa adda adda waan ta'eef dura tikkeettiidha kan kutamu akkam beekutti jechuudha tareetii yoo seerri isaa jijjiirame hin beeku.
amma immoo akka mucaan jedhaa jirtutti Sumayyaan numti kuni namni kun akka inni nu amanuu fi anoo hojjedheera jedheen sagalee siikaa kan jedhudha. Wantichi waan wal amantaadhaan godhame waan ta'eef xiqqoo isin rakkiseen gaaffiin kan koo Sumeedhaaf kan Akkuma isheetti shawwadanii fakkaata. yaa akka namatti walii sobanii namatti shawwadan wayii fakkaata. As keessatti of eeggannoo nuyiifuu barnoota taati. Ansumee wanta si gaafachuu qabu nama kana nama hojjetteefiif kana hojjechuuf dhiisu. Sabraddiin Tu jiraatan tu isaan jiraatan Abu Sabraddiin qo'ee dubbii jalqabarraa waan qabu waan sirreessu qabaa jedhe. Abu Sabraddiin ililli darbaa yoo hafte sabira ililli malee lafan agarru. Itti fufi Isaaq. Tikkeettii kana kutuudhaafiif isiidhaaf biizaa hojjechuudhaafiif dursa ituu wanta sana hin argin maaliif birrii kaffaltee yoo birrii kaffaltee mucaan kun immoo hin dhufu jetteetti kisaaraan kun kan sii ta'amoo kan kee ta'aa kan jedhu gaafii gaafa. Higgaawii higgaawatti jechuun xiyyaaraan dhufta, paaspoortiin dhufta, fiizaa qabda, mootummaa achi barabbartee dhufta. Higgaawii higgaawatti no. Kanaafi dirree xiyyaaraa keessaa si deebisuu mala ka Itoophiyaati ka asiitii si deebisuu mala waan ta'eef gizee nama kee ijaan argite kafalta. Anamma mucattiiti hiriyyaa kiyya nama waggaa kana waggaa 11 biyya kana waliin turre fide ijoollee Abu Sabraddiin isa fide Abu Sabraddiin meeqa haga Sabraddiin fa'aa duuba deebi'an hin beekani. Tiyya yeroo 3 Finfinnee deebisanitti Jiddatti yeroo 2 deebisanitti yeroo 5ffaa dhufte jechuudha. Namuma hiriyyaattu fide jechuudha. Isin galee miti. Kana waan ta'eef higgaawii higgaawatti no. Yoo namni achitti waliin kominikeetii keessa dirree xiyyaaraa keessaa qabdu sun guyyaa san hin jiraanne yookiin ijaan waan sodaatu yoo jiraate gaaffii deebisanii silkii keessatti deemtan waan ta'eef wanni sun gizee wanna koodii itti naqan osiin baatu fiilan. Asirratti waan sirrii amma kanaaf dhagee waan duraan haarawaa takka waan gartee duraan jiruu fi informeeshinii namni jirullee garaagara. Anaa isiniif adda baasaa. Jalqaba fiizaan yoo itti dhufuu baatte yoo baafameehu hin kafalamu. Hin kafalamu fiizaan jalqaba yoo gartee itti dhufuu baannaan. Tikeenni yoo gubate garuu deebitee adabamtee adabbii akka lammadatti wanni godhuuf adni adaba si adaba. Kanuma maqaa keessan dhahe malee dhiifama naa godha. Laalaatee amma akkas jettee qofa dhooyitee miire waan deebisanaan si kan hin deebifne obboleettiin Sumayyaan zannii baduu malti iddoo tanatti si galee namni zabana warra waa hedduu takka jira kai akkas inshallah luulaa bakka si deebisi doktor. Biizaa dhuma harkaa fuudha isa cite sana tikkeetti ragaa fiddu kanuma harkaa fuudha. Abdii Geetaachoo dhagaa turte mootummaa carraa kennina. Ainiin dubbadha ko. Dhaggeeffataan ture garuu haa dubbattu ka. Abbaan carraa. Tokkoffaa irratti maal beektaa? Sagaleewwan kiyya guutuu wanta ani irratti erge guutuu isaa jalqabaa ni qabdi. Qabaachuun ishee dammoo kan ijoolleen isheedhaaf sheergu ani fi ishee waliin haasofne waan tokko namaaf sheer godhaa turte waan ta'eef jechuudha. Tokko lammaffaa irratti silkiin kiyya Oppo ture. iPhone irratti dhiyoon dabarfadhe jechuudha. Waan kun ni dhufa jedhee wanti hin qabadhe tokko sin jiru tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani isheedhaan waan kana akkana goona jedhee kan rabbiin na argu guyyaa tokko isheen mari'adheen beeku. Yaada kanarratti warroonni jaarsi isheetii fi gaafa isheen wal dhaban walitti araaranii kan akka Bilaal fa'aa ni jiranii isheenis ni beekti. Guruuppii faana osoo walitti araarsuudhaa fi manguddoo irratti himataa jirru waa'ee viizaa kanaa kaaste jararratti. Yoo waa'ee viizaa kanaa kaastu maal jettee ani sababa isaatiinan Kaayiroo hafee jarris ni beekan jechuudha. Sababa isaatiinan Kaayiroo hafee waan ta'eef birriin kun akkasitti badeeraatiniin. Akkatti biyya keessatti Luulaa deebisaa. Luulaa ababaa darbii yoo akkatti biyya keessatti na gargaaretti hin jiru jette dubbatte. Yoo akkas jettu moo angaree keessan jira waan ta'eef waa'ee birrii viizaa san barreeffama ishee isin agarsiisuu hin danda'a. Waa'ee viizaa ani kanan kaasee dubbadhe guruuppii irratti akka namichi na gargaaru fiidha malee waan biraati fi miti kanan ani dubbadhe Sumayyaayii. Yoo na gargaare ammuma na gargaaruuf malee hammeenyaaf miti kanan dubbadhetti barreeffama sana barreessitee kaatee dhuftee gara keessattiinis kanan ani maanguddoo irratti kaasee
namichi na gargaaru fan erga na gargaaru dhiisee tureetiin ni jira sababa isaatiinidha kanan ani hafee kanaafi rakkoo kiyya jarri sinaaf haa hubatu naan jette barreeffamni ishee ni jira sagalee bilbilaadhaan isin afaan haasofteetiin hin jirti jechuudha. Lammata irratti dammoo akka ragaatitti ani bilbilli kan kolleejii jiramu haati viizaa kana dalagde tarii laavii kanas arguu dandeetti tarii dammoo namni kaayiroo keessa jirtan qaamanis gaafachuu ni danda'an. Ani isheen beeku saba biraati isheen saba keenyayyuu miti Oromoo miti jechuudha. Dallaalamo. Viizaa kana dalagde. Ani moo kan na fide namuma micayyoo ta'e san fide santu na fideenan maqaas dha'uu baadhu jechuudha. Kan na fide moo yeroo san 1,180tti sababbiin inni gatii saniin na fide firadha waan ta'eef abbaa manaa kiyya faana. Sababa saniif gatii saniin na fide. Malee warroonni gaafa sana ana faana dhufan ijoolleen Abu Sabraddiin ka dhufan isni jirani gatii isaan kaffalanii dhufan ni beeka waan ta'eef Abu Sabraddiin illee jechuudha. Intala takka kan inni biyyarraa fide jira gaafa sana ana faana. Rakkoon qabu kayri illee isuma fide facaatu international nama fide. Kan anaan na fide isadha. Inni na fiduu saayyuu ani san beekuan. Mikinaatu tokkoffaa tikkeettiin achitti na ergame lammaffaa dammoo viizaan online ta'e bilbilaan naaf ergame waan ta'eef jechuudha. As ergame viizaa. Ati ka'uu fi irraan dhufte kana dhiiftee maaliif amaara bira ani geessitee tokkoffaa irratti isan beekuan tokko namicha jechuudha. Waliin beeknu ana. Naafin haasaas waliin qabdan. Fira abbaa manaa kiyyaattu na fidee jette. Osoo firri abbaa manaa keetii jiru hiriyyaa ta'e maaliif dabarsee amaara kenne? Tokkoffaa irratti maaltu jira beektaa asli ani tokkoffaa mucaa kana waliin beeku tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani as ga'eennaan namni wal beekumsa walirraan haasa'u jira miti akkana jedhee itti hime. Asuma erga dhufne wal baranne jechuudha. Itti meennaan rakkoo hin qabu naan jette namni sun ni jira. Amaaras miti mucayyoo waan akka guraagee wayite jechuudha fan amaaraa dubbattu malee. Ragaa isattis nan qaba ishee sanallee qaamaan fidachuu hin danda'a jechuudha. Isheen gaafa jalqaba miidiyaa kana dubbii kana miidiyaa irraan baatu anaaf isheen nagaa walitti qabna nagumaan waliin haasofna. Garuu nagaa walii haasofnu malee dudduubee kiyya waan tokko jette Allah waale manin dhagaa irree ijoolleen naan jedha malee dhufeetiin jechuudha. Anatti moo jechuun waa'uma gaarii wayii haasaa turte WhatsApp ishee amma kan iskiriin fuutee nu agarsiisuu dandeetti waan nuti waliin haasofne jechuudha. Waan danda'uun biyyatti gargaaran ture. Ishee kana jechuudha. Gaafa biyya namaatti akka nama biyya keessa jirtutti nafaan haasa'aatiin hin turte. Biyya namaa jirtittu yaanne anaraa viizaa gara biraa dalagsiisuuf aniyyuu akkuma gargaarsatti noormaan maktaba wayiitti kenneef jechuudha. Kontiraata. Luluun eessa deemtee jira dubbii jalqaba irraa eessani? Eshi. Kanaaf jecha birrii akkamitti itti kennite ka jettu irratti tikeettiin dura viizaan ni hojjetama. Viizaan gaafa hojjetamu viizaan online ta'a. Yoo viizaan online hin taane dirree xiyyaara kaayiroo dhuftee irratti rukutachuu hin dandeettu. Viizaan jalqaba hin baane jechuudha. Viizaan jalqaba online ta'e boordi irratti mul'ata waan sirra ergamu jira jechuudha. Tikeettuma faana sirra ergama bicaa waraqatii gaafa sana nishuma biraayin goree namicha irraa jechuudha. Namichi dirree xiyyaaratti fidee dhufe kan koollee viizaallee kan intini sana bilbilaan baay'ee sana tikeetti illee bicaa waraqatii illee hunda saayyuu ishumarraa bu'ee ishuma fuulduratti namicha irraa fuudha. Namicha ituma dirree xiyyaaratti natti fide kan koo jechuudha. Tikeettiin sun hin jiraatu meemma? Kiyyaas hin jiru kan isheetis hin jiru. Ana bira hin jiru. Garuu namni kan hojjete ni jira sagalee namittiitis ni jira. Erga ishiin dubbii kana kaaste kanan ani irraa waraabbadhe namitti irraa jechuudha. Miknaatum ana bira ragaan hin jiru gaafa ragaan hin jiru bartu isheen maal naan jetti Sumayyaa ragaa tikeettii yookaan viizaa kiyyaa sannii qabdaayii namatti himadhaafan namichi silaa namii dheeraa ana biraa badeeraa naan jette. Laa WhatsAppii kee kaan irra gari kanarratti sheerii naa godhiin jedheen. Ishumaan jechuudha. Anayyuu na barbaachisa sheer naa godhiin jedheen isheedhaan. Cal jettee si bira hin jiru jettee ammallee qulqulleeffatte dubbii. Laa ani bilbilli kun haariyaadha. Tokkoffaa yeroo san WhatsAppii Dubaayidha. Bilbilas jijjiiree fakkeenya yoo namni messenjera banee agarsiise waan tokko hin jiru. Kan telegiraamarra waliin haasofne yoo telegiraamarraan badu satat gootee haqxeen hin jirti. Telegiraamarraa. WhatsApp irraa qulqulleeffattee kanuma baatee viidiyoo ishee waraabdee qofaan isheen argeen jechuudha. Bas kanaadha. Mucattii kan irraa fidachuu hin dandeettu tikeetti. Kan sagalee isheedhaan hin qaba. Maalas si godhuu danda'a naan jette isinii banee agarsiisuu nan danda'a. Yenee xifaata lama yennaan Tikeetti. Ana amma gaaffii suma silan si gaafadhe nama fakkeenyaa sumee tikeettiin kutamee dhiisee namni sun dura ituu birrii of biraa hin kennamin namni dhufu sun utuutti hin kennamin ofiin kutee kee fidaa. Kisaaraan isii asirratti kisaaraan keetiif kisaaraan sumee asirratti maali yoo kassaruu ta'e jedhamu caasisan akkasarti yoo sin yaada jijjiirte jetteeyyuu abbaa
tikkeetti sana hojjechiisetu iyyuu kassara malee ituma kassarame amma kanan kassare kan ergasiin didde amma kanan kassare kana naa kaffalaa jetti malee birrii kana hunda birrii ittiin dhuftu kana hunda situu didee jedhamee hambifamuu hin danda'ama akka yaada kootti. kanarratti immoo maaltu jira beektaa? Waan amannaa itti kana ta'e bardoor. Tokkoffaas gaarii biyya kanaa beeku. Chattiin walitti dhiyaannaa itti kennee jettee namni walitti amanu birrii 200 miti sanii ollee walumatti kenna rakkoo miti garuu amma sumeeni dubbii kana ka jalaasi baasuu fi tikkeettii namichi ilaali gaaffii tokkoon si gaafadha asirratti. Okay, kaameraan duuba qadha. Ni mul'ata? Ayyee barreeffamni kun kan isheeti. Sigalee ka Sumayyaati jechuudha. Sumee kun akka ragaaf akka inni namiidhe naaf baraniifa waa'ee gurbicha viizaa dubbadhe malee waa biraaf miti. Yoo na gargaare asumatti yeroo dhiyootti na haa gargaaruu jette. Hayyee erga viizaa kanan agarree akkamittiin dubbachuu dandeessi? Akkamittiin namichi anaan na hambisee jira jettee manguddootti himachuu dandeette gaafidha. In ergamneef miti in beektu miti viizaa kana sababa isaatiin dhufne miti in hafne miti akkamittiin akkana jechuu dandeechi uummata irratti tokko